Maqaan koo Masaratii wallan koo Samsummaa kan jiraadhu garmantiidha. Waa Waaqayyo naa godhee holman sabaa jedha. Keessaa muraasa isaanii dubbadha malee. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Nagaa bultan iyya saba Waaqayyo. Innaa dhaabbatanii dhugaa Waaqayyo dubbatan waan maddee namatti fakkaata. Waaqayyo immoo waan dubbatu hundumaa taasuun xumurata. Ani kanaan dura mana namaan ture. Kuma lamaaf tokkottan mana namaa ture. Ashawaa meedaa waggaa furin hojjadhee naamididha. Meeshaa waa'ee mana namaa keewwadhe. Maayi meeshaan kuni birrii nu warra namni ji'a tokko darbinaan birrii tokko namatti hin kennu. Kuma lamaaf tokkoon sanatti warqii gurraan mana namaa kaa'ee. Anis biyya lafaan jirannaa sanas warra itti kennes biyya lafaati. Achumaananii nadhiise itti kenneenise. Kuma lamaaf tokkottan itti kennee hin argadhu eenyise. Nadhiise biran darbee heddasiyyuu waggaa meeqa mana namaa immoo inni hojjetu hamma gizee har'aati malee gizee durii peessaalli namaa fattashamee waan meeqa hojjetameeti nama gashu. Achumaan mana hattuudhaan jedhu laata'eeta warqii kana baasee fira abbaa kootitii baqa fageenya walirraa qabna. Isaan ittaan kennee haxana taraadha. Achumaan achi kaa'ee mana namaa hojjechuu jammaree hamma dandhiisee ture baqa 2011 tokko taati. Hamma waggaa amma kanatti ani yaadannee nadhiise hamma irraan fadheetan baqa nama maal jedheen gaafadhe waggaa amma kanaasa taa'ee jedhetan dhiise hamma ji'a lammaffaa 2018 ji'a lammaffaa keessa baartinaanii guurama kadhannaatti jammare namni misraachoo galgala kana dhageessan jiru jedhanii zayitii harkatti nuqichaan gurra keessan hin qabaati galgala amma sa'aatii kana namni misraachoo waa'ee dhageessan jirtu jedhan achumaan aamin jenneetu fudhan ammaa fi hojiin barbaade malee waan kun badeedhee tadhiise baqa nama hin gaafadhu waan gaafe namatti sinimne badeedha maal jedhee namarraa sa'aatii yoonaa gaafa dhiise. Achumaan galgala sa'aatii 3 boodatti dagalle hamma sa'aatii 5tti silkiin ku qaqqayyaramee dawwal nama 5tu naa dawwal silkiin haaraan kun eessaa naa dhufee dawwalame ennaan ilaalu hamma masarati miti ennaan meeshaa waa'ee nama biratti gatte akkana sin barbaannaan yoo ishiin duute dhala qabaate yoo dhalli jiraachuu baatte haati jiraatte haadhatti kenninaniiti dawwal achumaan hanuma masarati ennaan ishee iddoo ati jirtu nutti himi lafati jirtu dhufne. Meeshaa kee kana sitti kenninaan naan jiran ani kan hin jiru gaarmantiidha iddoo akkanaan jiran jedhee torbee isaatti warqii koo baatanii malatti naa fedhan hojii Waaqayyo kanaaf naa galateeffadhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isheen iyyuu irraanfattee gattee badeera jettee abdii kutteetti dhiistee falmataa dadhabootaa baay'ee sotaa faana dha'ee harka isheetti deebise kanaaf ammayyuu hin galateeffama Yesuus. Dhugabaatiin kun lammataa immoo as 2008tti 2017 konfiraansii macarrashaa ta'anii waan mana Waaqayyootiin waadaa galtan galaadhaan ani hojiin koos. Amma muume miti achumaan waadaan nan gale waan hin qabne sanatti Waaqayyo immoo naa kenna kanaan dura siraan argeefu naa kenna dheetan kan bishaanii duubee fuudhadheetan kan walladhaa waadaa galeetan huudii isaa gale sanyoosaa itifiisaa akkasumatti naa kennamee jira isa waadaa galee kiisii koo keessaa hin baafne kanaafis Waaqayyo naa galateeffadha. Maaf raajiin naa kadhatanu. Kiisii keessaan baaftanu jedhu kiisii koo keessaan baafne ammas immoo isa 2018 kana gaafa Waaqayyoo waggaa 9 mana kanaa kabbaru dhugaadha waadaan galenis waan namni waadaa galu waadaan gale waadaa galeetan kamisa anjimaata kan hin bitee as fiduudha ka'u kamisa sa'aatii 2tti isaan ani kiisii koo keessaan baafne Waaqayyo ammas kaffaleetu naa kennee mana Waaqayyootii fidee kanaafis Waaqayyo naa galateeffadha. Inni xumuraamoo mucaa kana torban maasanyoo darbeeti uffadheetumaan ka'eennaa kan amma sa'aatii 3tti rafaa dafee ka'e waaldaa guyyaa maasanyoo tsontsolooti dafeen qaqqabadhe innaa kan sa'aatii 3 feetti ka'a hamma nan kaa'ee uffata tuwwisee ofii kootiis sadhee hana kan deebi'u barruma irratti dhagaan hin jiru barruma irratti kufee kana cabe luka mirgaa cabe jechaadha ol fuudhuu ofirratti fincaa'u jammaree jechaadha innaa kananii hamma ogeessa bira geessinaan jedhan
ogeessa biran geessu anoo mana waaqayyo ana nama du'a keessa naqaasee marsii garaa koo keessa naqee waaqayyo dhala koo hin dadhabu mataa maaqafaan mataa mucaa kootiitiin marame uffata mucaa kootiinis marameera hin duune anis immoo marzii nyaadheera hin duune har'a immoo mana ogeessan geessu inni bira dhaqu ka'u hin nuunaa fayyisa elfe isa cabee ofirratti fincaa'ee innaan galummoo fayyaa isaa fudhadhee galee kanas isaa waaqayyoon naa galateeffadha. jechuun mee gaafa facaasaa innaas fiddee callisteedhuma sagantaa hirmaattee fayyee fudhattee galte moo waa'ee mucaa kanaa hafuurri qulqulluu argee dubbateetu fayyee gale mee isa kana sirriitti nu hubachiisi. Anas luka mirgaa kanan na dhukkuba mucaanis lukum mirgaa cabee jechaadha. Innaan as ga'u raajiin nama dhukkubsatan akkana baay'inaan mucaan irratti mugee anis hin baane mirgee arki lukti mirgaa eenyu kan dhukkubenna aanaan jedhee maa ba'uu diddennaa dhukkubsataa waamna narratti mugee mucaan koos immoo hamma tuffisee baay'een innaan hin barriirra ga'uun harkaa kufee cabee kanaaf hin ka'uu dadhabeen jedheen achumaan hafuurri namaan irraa jiyyee ba'ee mucaan koos nagaa ta'e anis nagaan ta'e kanaafuu waaqayyoon naa galateeffadha. Tolee wanta ati jechuu barbaaddu wanti dhaamuu barbaaddu yoo jiraate carraa tokko dhumarratti. Ani wanta jechuu barbaadu dhibamummaa keenya tokkoffaa waldaan narumne sagalee waaqayyoo fudhachuu keenya ammas fakkaate warqiin suni waggaa 2001 dhiisati har'a ji'a 2 ji'a 3 darbinaan birri namni namaa kenne namaan deebisu har'a waaqayyoo waan jiru mulu waggaa meeqas haa ta'u waggaa 20-30 haa ta'u waan keessa dafqa kennamaa deebisa waaqayyo dubbii waaqayyotti akka jiraannu waaqayyo nu gargaaru raajii addaamuu moddoo san jirattu naa eebbisa waaqayyo sana eebbisu hayyaana isaa isaaniif haa baay'isu hamma dhumaatti jabe siinis waaqayyo